Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan sin jaalatu, sinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkamiyyoon eegdanii, akkamiin sa'aatii kana eegdanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, mootii moototaa kan ta'e maqaan Gooftaa keenya Yesus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa isheenis nuti qulqulleettee qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse maqaan haadha teenya qulqulleetti dubree maaramee samii irratti addunyaa kanattis gara kaabatitti, gara kibbaatitti, gara bahaatitti, gara lixaatitti iddoo hundumattuu kan kabajamtee fi kan ulfaattee nuuf haa taatu. Akkasuma ergamoonni, duuka bu'oonni, raajonni akka hojii isaanii, akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti sagalee Waaqayyoo kan waliin barannu, sagalee Waaqayyoo kan waliin dhageenyu. Mata dureen barumsa keenya macaafa lallabaa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 akkana jedha: urgooftuu gaarii irraa maqaa gaarii wayyaa kan jedhu waliin baranna jechuudha. Egaa maqaa sagalee kana maqaa Waaqayyoo, maqaan Gooftaa keenya Yesus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Urgooftuu gaarii irra maqaa gaarii wayyaa kan jedhu. Egaa asirratti kan barannu, asirratti kan hubannu jecha Waaqayyoo kanarraa, egaa urgooftuun foolii gaarii kenniti. Namoota hundaafuu foolii gaarii kenniti. Fooliin isaanii kan badaa yoo ta'u ta'e gara foolii gaarii yookiin immoo gara foolii isa bareedaa tokkotti ni kennitiif jechuudha. Egaa kanaaf barbaachisti jechuudha urgooftuun jechuudha. Garuu urgooftuu gaarii irra maqaa gaarii wayyaa jedhee dubbata jechuudha. Egaa urgooftuu gaariin tuni, urgooftuu gaariin tun urgaa gaarii yoo kennitu, maqaa gaariin kun garuu baay'ee barbaachisa. Urgooftuu san irra caala. Maaliif nama birattis nama jaalachiisee Waaqayyo birattis nama jaalachiisa waan ta'eef jechuudha. Urgooftuun garuu addunyaa kanarratti namaan nama jaalachiisuu dandeessi. Addunyaa tanarratti urgaa'uu dandeechi. Samii irratti garuu kun immoo urgaan kun urgaa'uu baachuu danda'a. Maqaa gaariin garuu maqaa gaarii kan qabu Waaqayyo birattis ta'ee nama birattis baay'ee fudhatamaadha jechuudha. Kanaaf urgooftuu gaarii irraa maqaa gaarii wayyaa kan jedhu kanaaf jechuudha. Egaa guutuusaa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 yoo dubbifne, urgooftuu gaarii irraa maqaa gaarii wayyaa, guyyaa dhalatan irraa guyyaa du'an wayyaa jedha. Egaa asirratti kan hubannu urgooftuu gaarii irra maqaa gaarii wayya jechuun isaa, egaa urgooftuu sun yeroo dhabni urgoofti garuu ni baddi. Maqaa gaariin garuu maqaa gaarummaa san qabatee gara Waaqayyootti waan dhiyaatuuf lapheen ni maddisiisu waan gaariidha. Lapheen ni maddisiisu urgooftuu gaariidha. Lapheen isaa keessaa kan maddu sun immoo waan gaariidha waan ta'eef jechuudha. Guyyaa dhalatan irra guyyaa du'an wayya kan jedhuufis, egaa jalqaba kiristaanaa irra xumura kiristaanaa wayya waan jedhameef jechuudha. Egaa ka'umsi keenya mana amantaa keessatti eegallee xumurri keenya diiyaabiloosiif yoo fudhatamne bu'aan qabu. Ka'umsi keenya tajaajila ta'e, xumurri keenya badii yoo ta'e bu'aan qabu. Ka'umsi keenya kan hin tolle ta'e, xumurri keenya kan hin tolle yoo ta'e bu'aan qabu. Egaa nuti guyyaa jalqabne san kan caalu guyyaatti xumurre san caaluu qaba jechuudha. Namni tokko fiigichaaf yoo ka'u yeroo itti fiigichaaf ka'e santu caalaa osoo hin taane kan xumura ga'e sanii jechuudha. Atileetonni amma yoo fiigan kan jalqaba ka'e sun hunda dura dursee ol fiigaa jiru, garuu xumura irra yoo ga'an duubatti yoo hafe isa sana osoo hin taane kan xumura ga'e santu caalaa jechuudha. Kanaafuu nutis immoo guyyaa xumura keenya santu caala. Addunyaa kanarratti tajaajilamnee dhumarra garuu yoo nuti tajaajila keenya san galmaan hin geenye, yoo nuti addunyaadhaan ni qabsamne bu'aan qabu jechuudha. Garuu addunyaa kanarrattis samiirrattis kan fudhatama
qabu isa waaqayyo biratti firii argamsiisu ta'uu qaba. Isa waaqayyo biratti firii 30, firii 60, firii 100 argamsiisu ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu xumurri keenya bareeduu qaba jalqaba keenyarra jechuudha. Egaa xumurri keenya kan tole ta'uu qaba. Sirriitti fudhatama kan argate ta'uu qaba. Mana cidhaa dhaquurraa mana gaddaa dhaquu wayya. Kan hubachuu qabnu yaa saba waaqayyo, mana cidhaatitti gammachuu qofa qooddanna, gammachuu oliifirra, yaada jaalalaa toliifirra. Mana gaddaatitti garuu laphee nama cabeessan jabeessaa jirra, laphee nama kufeessan kaasaa jirra, gara waaqayyootti akka inni jajjabaatu taasisaa jirra, laphee isaatiin akka inni kufee namni kan gargaarudha jechuudha mana cidhaatitti jechuudha. Kanaaf nama gargaara mana cidhaa dhaquu mannaa mana gaddaa dhaquu wayya kan jedhame kanaaf jechuudha. Duuni dhuma nama hundumaati. Egaa namni hundumtuu dhuma irratti maal ta'a addunyaa kanarraa gadhiise ni du'a jechuudha. Warri jiranis gara isaanitti gara isa yaadatutti yookiin immoo iyyuu erga du'aniin booda gara isa waaqayyoon iddoo teechiseef sanitti gara waaqayyoon bootaa qopheesse sanitti deema. Warroonni qajeeloo ta'an warroonni hamaa hojjetan immoo iyyuu deemanii raawwatanii iddoon ammeenyaa kan itti qophaa'e gara si'oolii san deemu jechuudha. Gara badiin bara baraa keessatti namoonni makaraa itti argan yookiin dhiphuu itti argan deemu jechuudha. Karaa sanitti deema. Kolfuu irra gaddu wayyaa fuulli namaa yommuu gaddu garaan namaa ni gammadaa jedha. Egaa kolfuu irra gaddu wayya yoo jedhu egaa yeroo hunda gammachuun dabarsuu irra gaddillee keessa jiraachuu danda'a jedha. Egaa as keessatti kan hubachuu dandeenyu harki mirgaa keenya akkuma jiru harki bitaa keenya ni jira. Gadduun akkuma jiru gammachuun ni jira. Boo'uun akkuma jiru kolfuun ni jira. Egaa hunduu ni jira. Wal qabatanii jiran jechuudha. Yaadonni ximbii yookiin cimdii ta'an ni jiran jechuudha. Isaan wal qabatanii deeman. Gara warra ogeessa mana gaddaa jira. Egaa garaa warra waaqayyoo nama garaa wayni jira. Gara warra ogeessaa keessa ni jira. Mana gaddaa warra jiran warri lapheen isaanii waaqayyoo bitaman keessa jira. Waaqayyoon warroota ogummaa isaatiitiin waaqayyoof dhabbitamanii waaqayyoof ajajaman keessa ni jira. Warroota waaqayyoof ajajaman keessa ni jira. Warroota waaqayyoo faana dhaabbatan keessa ni jira. Waaqayyoon beekee isaaf dhaabbatan hunda wajjin jira jechuudha. Egaa nutis immoo iyyuu kan waaqayyoo dhabbitamnee jiran waaqayyo nu gargaaru. Faarfannaa warra gawwootaa dhaggeeffachuu irra ifata nama ogeessaa dhaggeeffachuu wayya jedha. Egaa faarfannaa warra gawwootaa yookiin immoo iyyuu warroota fakkeessitootaa yookiin immoo iyyuu callisanii warroota deemanii yookiin immoo iyyuu warroota warra sirbanii dhaggeeffachuu irra warroota ajaja waaqayyoo eegan yookiin jecha isaa dabarsan dhaggeeffachuu wayya jedha jechuudha. Egaa namoonni waaqayyoo barbaaduudhaaf deeman baay'een isaanii ni jiran ture. Isaanis waaqayyo barbaanna itti fakkaachuu danda'a. Yeroo sanitti namoota 5,000 kan ta'an yookiin gabaa 5 kan ta'an gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barbaacha deeman. Yoo barbaadan kana egaa isaan kan barbaacha deemaniif tokko namni kun nama akkamiiti jedhanii waaqayyo akka namaatti ilaaluuf kan deemanidha. Tokko immoo iyyuu maaloo nyaata nuufaa kennu nyaata barbaanne waan ta'e eessatti argina nyaata irraa akka nuuf kennu goona jedhanii kan deeman ni jira. Maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nyaachisaa ta'uusaa waan beekaniif inni biddeena eebbisee qurxummii 2 fi biddeena 5 akkamitti akka inni eebbisee saboota nyaachise waan beekaniif nyaata nuufaa kennu jedhanii kan deeman ni jiran. Akkasumas immoo iyyuu kan warra Yihuudootaa ta'an waggaa inni nama fayyisu arganii kun immoo sanbataan akka itti nama fayyisa kan jedhan san deeggartoota isaanii ta'anii kan ammaa ajjeesuu qabna echatti argina jedhanii warroota irratti ka'uuf deemanidha. Kunneen isaanii immoo iyyuu inni fayyisaa ta'uu isaa beekanii isa duukaa buunee bakka inni taa'e teenyee bakka inni ka'e kaanee deemnee isa wajjin duukaa buunee deemuu qabna jedhanii kan deemanii ni jiran jechuudha. Kana keessaa kan karaa sirrii qabatee deeme warroonni nu fayyisaa karaa nutti agarsiisaa jedhanii deeman fayyanii jiran. Kunniin isaanii garuu fayyinan arganne jechuudha. Har'as immoo iyyuu jechi waaqayyoo kan keessatti barsiifamu, jechi waaqayyoo kan keessatti dubbatamu, jechi waaqayyoo kan keessatti dhaga'amu dhiifnee raawwannee beekee jechi waaqayyoo itti irrate beekee sirboota garaagaraa beekee addunyaa lammakaman gidduutti jiraachaa kan turru isa kan gaarii akka hin taane hubachuu qabna jechuudha. Kan nu baasu manuma waaqayyoo keessa
kan galmaan nu geessisu mana waaqayyoo keessa jecha waaqayyooti jechuudha. Egaa kanaaf kan nu gargaaru mana waaqayyooti jechuudha. Egaa jalqaba gaarii irra dhuma gaarii wayyaa nama koorsuu irra nama obsu wayyaa jedha. Egaa jalqaba gaarii irra dhuma gaarii wayya jedha. Macaafa lallabaa boqonnaa 7 lakkoofsa 8 yoo dubbifne jecha kana ni arganna. Jalqaba gaarii irra dhuma gaarii wayyaa nama koorsuu irra nama obsu wayyaa jedha. Egaa dhuguma kuni namni jalqaba baay'ee cimaa ta'uu danda'a, amantaa isaatiif tattaafachuu danda'a, xumurri isaa garuu gadi bu'ee raawwate gara 0 digiriitti yookiin immoo gara negatiivatti yoo gadi bu'e firii inni argatu sun firii gara 0 yookiin immoo firii dhabuutti deema jechuudha. Namoonni tokko amma fakkeenyaaf firii 30 buufatee firii 30 irraa duubatti deebi'aa diiyaabiloosiif harka kennaa, diiyaabiloosiif bitamaa deeme xumurri isaa eessa dhaqa? Iddoo gaarii kan qophaa'eef san irraa fagaatee gara si'oolii, gara ibidda bara baraa, gara boqonnaa dhabuu, gara jaalala dhabuu, gara obsa dhabuu, gara gammachuu dhabuu deema jechuudha. Kana jechuudha kan hubachuu dandeenyu. Egaa nama koorsuu irra nama obsu wayyaa jechuudha. Namni of koorsu yookiin immoo tibiitii yookiin humna isaa agarsiise ani waan akkanaa tan qaba, ani qabeenyan qaba, ani konkolaataan qaba, yookiin ani immoo bifan qaba, yookiin waan akkanaa tan qaba jedhanii namoonni deemanii of koorsan isaa sanirra nama obsu wayyaa. Yoo arrabsamellee amiin jedhee kan fudhatu, yoo jibbamullee amiin jedhee kan fudhatu, yoo gorfamullee amiin jedhee kan fudhatu, gorsa obboloota isaa kan fudhatu, gorsa barsiisaa isaa kan fudhatu, gorsa abbaa gaabbisaa kan fudhatu, gorsa mana amantaa kan fudhatu, jaalala maatii isaatiin kan jiraatu, jaalala waaqayyootiin kan jiraatu, inni sun nama obsaa jedhama. Kanaafuu nama koorsu sanirra nama obsu wayya jechuudha. Namni of koorsu nama anatu jira jedhu inni sun humna waaqayyootiin osoo hin taane humna ofiitiif humna diiyaabiloos abdateeti. Namni kan jiraachuu danda'u, namni eebba kan argachuu danda'u, namni firii argachuu kan danda'u harka waaqayyoo keessa yoo jiraate qofa jechuudha. Firii 30, 60, 100 kan argachuu danda'u harka namaa keessa jiraate miti, harka waaqayyoo keessa yoo jiraatedha jechuudha. Harka waaqayyoo keessa jiraatanii kufuun hin jiru, harka waaqayyoo keessa jiraatanii duubatti deebi'uun hin jiru, harka waaqayyoo keessa jiraatanii jabinaa fi ciminaa fi mootummaa isaati argatu jechuudha. Waaqayyo keessa jiran kan harka isaa keessa jiran waan ta'eef jechuudha. Egaa nuti akkasitti yoo jiraanne boqonnaa sammuu keenya, boqonnaa bara baraa iddoo ishee bareedduu kan itti argannu jechuudha. Baroonni darbaniif maaliif baroota ammaa irra wayyuu jedha. Baroota darban irra maaliif baroota ammaa wayyuu kan jedhu egaa macaafa lallabaa boqonnaa 7 lakkoofsa 10 yoo dubbifne ni arganna jechuudha jecha kana. Baroonni darban maaliif baroota ammaa irra wayyuu jettee hin gaafatin. Gaafii akkasii gaafii nama ogeessaa miti jedha. Egaa asirratti kan hubannu nama ogeessaa miti gaafii akkanaa kana kan gaafatu. Baroonni darban maaliif baroota ammaa irra wayyuu jettanii hin gaafatinaa kan jedhu. Egaa baroonni darban yeroo itti nuti namoonni baay'een cubbuurra haga tokko xinnaatan jiraachuu danda'a. Ammuma dubbii keenya ammuma gara addunyaatti makamaa deemnu, ammuma gara raawwachaa deemnu cubbuudhaan kufaa deemna, cubbuudhaan karaa gadhiisaa deemna. Gaafa kana waaqayyo irraas fagaachaa deemna yaa saba waaqayyoodha. Waaqayyo nu barsiisaa jiru na dhagaa yaa saba koo jedhee barsiise. Waaqayyo duukaa odoo jiran nu barsiisanii mee na ilaalaa jedhe ni ilaalan. Waaqayyo maal akka fakkaatu ni ilaalan. Mee ofii keessanis of ilaalaa jedhe of ni ilaalan. Mee lafa tana immoo gadi ilaalaa jedhe. Ani lafa tana odoon jabina hin kenniniif bishaan qofaan odoo shaffane arra gadi liqimsamtanii bar adi gadi lammaxamtanii gesseentanii bar lafa tana jabaattee akkan irra jiraattan sin godhee jira jedhee ittime. Ammas immoo gara samii tana ilaalaa jedheen gara samii ol ilaalan, gara samii ol ilaalan samiitu utubaan qabdu labbatamtee gara samiitu dushettee dhaabbatte jechuudha. Isaan kana hojii waaqayyoo ta'uu isaanii dinqisiifatan. Egaa hojii waaqayyoo akkanaa edaa kana jedhanii ni gammadan. Ammas immoo ilaalaa jira ani asan jira sin achi jirtanii fageenyi kiyyaaf keessan yeroo nama sin jira jiru kana ni agartan qaamanii. Mee lafaa fi samii kana immoo ol ilaalaa amma akka walirraa fageessee uume jedheen yeroo kana ni ilaalan baay'ee ol fagoo taate lafaaf samii tun walirraa yoo fagaattu namni garuu gabaabaadha lafaaf samii tana ol bira deemee biran ga'u. Gaafa kana isinis beer amma kana narraa fagaattanii berii amma lafaa fi samiin tun narraa fagaattu narraa fagaattanii jirtanii bar maaliif natti hin dhiyaanne maaf natti hin maxxanne maaliif nan gaafattanii deebiin arganne maaliif kasinitti dukkanaa'ee dukkana keessa akka baataniif nan gaafanne jedhe waaqayyo isaan barsiisa. Nuti sarraa
akkanatti waaqayyo irraa fagaannee amma lafaaf samiitu walirraa fagaattu waaqayyo irraa fagaannee kan jiraannu osoo gara waaqayyootitti laphee diinitiin laphee jaalalaatiin waaqayyootti dhiyaannee osoo kadhannee osoo sagannee osoo soomnee odoo laphee dhiifamaatiin deemnee haga waaqayyootti dhiyaanna jechuudha. Waaqayyootti yeroo dhiyaachaa deemu san firii argachaa firii buufachaa deemna firii 30 jechaa deemna firii 30 gaafa buufachaa deemne firii 60 buufanna 60 gaafa buufachaa deemne firii 100 buufanna gaafa kana akkanatti gara waaqayyootti dhiyaachaa deemna. Gaafa kana kaffaarfataa ta'ee jiraatu sun sagalee ergamoota san fudhata. Sagalee ergamoonni waaqayyootti galateeffatan san kirubeeli suraafeel kan ittiin galateeffatan san sagalee akkasii san gara namaatti as liqeeffama. Sagalee kiiloolee baasa. Sagalee waaqayyoon ittiin galateeffatu baasa faarfataa soo ta'e faarfattu soo ta'e. Kan barsiisus immoo iyyuu hojii duuka bu'oonni waaqayyoo qabatan kan akka qulqulluu Phaawulos kan akka qulqulluu Phexros kan akka qulqulloota baay'een ni jiran qulqulloota san isaanirraa oolmaa isaan oolan yookiin immoo deemsa isaan oolan hojii isaan hojjetan san gara laphee isaanii liqeeffatame deemsi isaanii karaan isaanii akka ta'u taasisa jechuudha. Waaqayyoon jechuudha gara waaqayyootti yoo dhiyaachaa deeman hojii waaqayyoo yoo hojjechaa deeman laphee akkasiisanii fi gocha akkasiisan argachaa deemu jechuudha namoonni. Kanaafuu kan nama barbaachisu karaa sanarra deemudha jechuudha. Kanaaf laphee gara waaqayyootti dhiyaachuun aarirraa fagaannee gara laphee jaalalaatti deemna jechuudha. Gaafa kana waaqayyootti dhiyaachaa deemna namni yeroo ammaa garuu waaqayyoo irra fagaatee addunyaadhaan makamee kan jiraatu baay'een isaanii ni jiran jechuudha. Maaliif addunyaan tun yeroo nutti fakkaatti malee xumurri ishii kan badde taate yaa saba waaqayyoodha. Oofte galaana qarqaraan geesse galaanan akka nyaatamu taasifti. Ibiddaan akka liqimsamnu taasifti. Ibiddaan akka gubannu taasifti jechuudha addunyaan tun. Yoo waaqayyoo bitamne garuu yoo harka waaqayyoo keessa jiraanne garuu yoo waaqayyootti dhiyaannee waaqayyoo jiraanne garuu ishiin galaa bara baraa kan taate mootummaa isaan nuuf qopheessite akka ittiin jirannu taasifti jechuudha. Ogummaan qabeenya wajjin argamu gaariidha jedha warri lafa irra jiraataniif bu'aa qabdi jedha. Macaafa lallabaa boqonnaa 7:11 ogummaan qabeenya wajjin gaariidha warra lafa irra jiraniifis bu'aa qabdi jedha. Egaa ogummaan qabeenya wajjin ogummaa namni ogummaa qabu namni kennaa qabu kennaan isaa sun qabeenya isaa wajjin gaariidha jedha. Malee namni ogummaa qabaanne qabeenya yoo qabaate bu'aan qabu inni gowwummaa keessa jira. Maaliif kennaa akkatti kennan ogummaan qabu waan ta'eef kennaa waaqayyoodha faarsa kennuu hin danda'u kaa ogummaan qabu waan ta'eef hiyyeessa gargaaruu hin danda'u kaa qabeenya qabaatus namaaf quuqamuu hin danda'u kaa ofiifis qabeenya isaa itti fayyadamuu hin danda'u. Garuu kan nama barbaachisu ogummaadha. Waaqayyo yaa waaqayyo ogummaa nuu kenni ogummaa akka Salamoon nuu kenni jennee waaqayyo gaafachuu qabna. Sammuu akka sammuu Liidiyaa nuu kenni jennee waaqayyo gaafachuu qabna jechuudha. Gaafa kana sammuu fi ogummaa yoo qabaanne nuti Salamoon ogeessonni akka saasun akka isaanitti akka ciman kan taasise jechuudha. Salamoon mana amantaa yoggaa ijaarsisu egaa inni yookiin immoo iyyuu ogummaa kennamee sangoota hedduu qaluudhaan mana amantaa akka ijaaramu qabeenya qabuun akkamitti akka inni dabarse kitaaba qulqulluu keessatti tarreessee jira jechuudha. Kanaafuu nutis immoo iyyuu namoonni ogummaa qaban kennaa yookiin waaqayyoodhaaf aarsaa kaffaluudhaan kurnee kaffaluudhaan ogummaa isaatti fayyadamee mana amantaa gargaaruudhaan ogummaa isaatti fayyadamee saba isaa gargaaruudhaan kan dhukkubsate gargaaruudhaan egaa kan beela baasee kan dhukkubsate dhukkuba irratti gaafatee akkasuma uffata handaara baasee nama ogummaa qabu kana nama qabeenya bichaa osoo hin taane nama ogummaa qabutu karaa kanaan raawwata jechuudha. Egaa horiin nuti qabnu horiin keenya gara tajaajila hafuuraa fi gara tajaajila faayidaa keenya waliin deemuu qaba jechuudha. Kanaaf kan nama barbaachisu jechuudha malee addunyaa kanarratti naanna'anii deemanii iddoo tokkotti galuun waan qabu naanna'anii gara samiitti galuutu nama barbaachisa jechuudha. Addunyaa kanarra zoorree yookiin hamuurree asirratti addunyaa kanatti warroonni hamuuraan hawaa keessa deemanii bu'anii akkasuma addunyaa kanarra danda'anii galaana hiitirraa zooranii akkasuma iddoowwan garaagaraatiin deemanii naanna'anii eessa dhaquu isaanii gara addunyaa kanatti deebi'u yookiin immoo iyyuu urjiiwota yookiin immoo iyyuu orbiitota garaagaraatirra turuu danda'an yookiin immoo iyyuu urjiiwota garaagaraatirra yeroo naanna'uu danda'a. Ishiin tun beekumsa addunyaati. Kan samii garuu addunyaa tanarra sagalee waaqayyoo addunyaarra barsiisanii saba barsiisanii
sanis dhumni isaanii eessa dhaqanii gara iddoo gaarii gara iddoo samii sanitti nama geessa jechuudha. Akka addunyaa beektota warra addunyaa irratti namu beektonni addunyaa irratti beekumsa ni argatu garuu samii irratti duwwaadha. Samii irratti galaan qaban galaa kan qabu warroota Waaqayyo wajjin jiraatanii warroota hojii isaa hojjetanii jiraatanii jechuudha. Kanaafuu nutis immoo hojii Waaqayyo hojjennee akka jiraannu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Wanti Waaqayyo hojjete mee ilaalaa jedha. Macaafa lallabaa boqonnaa 7:13 wanta Waaqayyo hojjete mee ilaalaa jedha. Yaa saba Waaqayyo maqaa sagalee kana maqaa Waaqayyo kan ulfaate nuuf haa ta'u. Mee hojii Waaqayyo hojjete ilaalaa. Gara fagoon deemnu mee akkamitti akkan hojjete ilaalla. Mee akkamitti akkan uume ilaala. Hojii Waaqayyo guddaadha. Hojii Waaqayyo lafa tanaa fi samii tan akkamitti akka uume uumamtoota 22 akkamitti akka uume mee ilaalaa yaa saba Waaqayyo. Hojii Waaqayyo guddaadha. Nama bifa ofiitti fakkeesse ija kennee fi funyaan kennee fi harka kennee fi akka bifa ofiitti kan uume Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mee ilaala. Addunyaatti maal akka fakkaattu iddoo biqilootan ta'e biqilootan godhee iddoo galaanan ta'e galaanan godhee achirratti akkaataa isaan wal horaniin akkaataa isaan jiraataniin kan bishaan keessa jiraatan bishaan keessa akka jiraatan godhee kan lafarra jiraatan lafarra akka jiraatan godhee kan bishaanii fi lafarra akka jiraatan lafarra akka jiraatan godhee kan qilleensarra akka balali'an godhee kan lafarra akka deeman godhee Waaqayyo jiraachisee uumee tolchee jira. Waaqayyo mee hojii isaa kan ilaallu mee hubannee haa ilaallu yaa saba Waaqayyo. Waaqayyo hojii akkanaatu hojjete warra lafarra jiraataniifis bu'aa kan qabu namoota ogummaa qaban akkuma jenne mee hojii Waaqayyo hojjetes mee ilaalle bu'aa nuti argannu haa ilaallu. Yaa saba Waaqayyo kan inni dabse eenyutu qajeelchuu danda'are? Kan inni tolche eenyutu balleessuu danda'are? Waaqayyo hunda kan godhe isa qofa malee namu balleessuu hin danda'u. Namus tolchuu hin danda'u. Harka isaa keessatti kan hojjetame harka isaatti sirreessa waan ta'eef jechuudha. Namni wanta isa booddeedhaaf ta'uu hin jiru. Namni wanta isa booddeedhaaf ta'aa jiru hin beeku jedha. Kanaafis ati bara jiraatutti yookiin immoo bara ati gaariidha jettutti gammadi. Bari hamaan yoo dhufe immoo Waaqayyo isa kana isa sana akka uume yaadadhu jedha. Egaa bara kaleessa sanirra bara har'aatirra bara kaleessa isa wayya yookiin immoo bara kaleessa irra bara har'aa wayya yoo jennu Waaqayyoon immoo akkamitti akka waan kana hunda sirreesse yookiin immoo Waaqayyo booddeetti wanta nu godhu hin beeknu kan caalu nu gammachiisuu danda'a. Gaafa kanatti immoo kan ma dhufe saniifis gammannee aamiin jennee fudhachuu qabna. Barri hamaa yoo dhufe immoo Waaqayyo isa kana sana akka uume yaadachuu qabna jechuudha. Kanaafuu hojii harka Waaqayyoo sirriitti beekuu qabna jechuudha. Ani bana jireenyaa koo isa waa'ee hin baafne kana keessa wanta baay'ee argee jira jedha. Macaafa lallabaa boqonnaa 7:15 irratti ani bara jireenyaa koo isa waa'ee hin baafne kana keessa wanta baay'ee argeera. Namni qajeelaan tokko otuma qajeelaa ta'aa jiru inni ni badee namni jal'aan tokko immoo otuma jal'aa ta'u jireenya bara dheeraa ni jiraatee jedha. Egaa asirratti kan hubannu namni qajeelaan tokko osoo qajeelaa ta'ee jiru addunyaa tana gadhiisuu danda'a. Qormaatatti darbamuu danda'a. Garuu namni jal'aa sun osoo jal'aa ta'ee jiru osoo nama cubbamaa ta'ee jiru addunyaa kanarra umurii dheeraa jiraatee jedha. Asirratti kan hubannu maal hubannaa? Namoonni addunyaa kanarratti iddoo biraan qaban kaa mana biraan qaban kaa galaa biraan qaban kaa bakka itti galan hin qaban waan ta'eef addunyaa kanarratti akka xumuratan deemsi isaanii addunyaa kanarratti akka xumuramuuf asuma irratti xumureef jechuudha Waaqayyoon addunyaa kanarratti. Garuu kan bara boqonnaa bara jireenya bara kan itti argatan dhabanii raawwatanii addunyaa kanarratti akka afaan isaan godhe jechuudha Waaqayyoon jechuudha. Isaan warroonni immoo qajeelaa ta'anii badan immoo isaan addunyaa tana gadhiisan samii irratti bootaa qabu waan ta'eef jechuudha. Samii irratti iddoo qabu waan ta'eef jechuudha. Isaan samii irraa mana qaban waan ta'eef Waaqayyo addunyaa tana akka gadhiisan yookiin immoo qormaataaf saaxilamanii addunyaa irratti immoo mana akka argatan isaan taasise jechuudha Waaqayyoon jechuudha. Kanaafuu nutis immoo jabina akkana argannee mana isaa keessatti yeroo hunda akka jiraannu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Kakaasee kan na jalqabsiisee na xumursiise galanni abbaadhaaf galanni ilmaaf galanni hafuura qulqulluuf galanni fannoo isaatiif galanni deessoo haadha isaatiif galanni ergamoota isaatiif duuka bu'oota isaatiif raajota toloota wareegamtoota isaatiif yaa ta'u baraa gabaraatti amiin. Urgooftuu gaarii irraa maqaa gaarii wayyaa kan jiru macaafa lallabaa boqonnaa 7:1.